Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkotti namannaa. Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkotti namannaa. Ameen. Samiirra jiraata ture gara biyya lafaa kana dhufee giiftii keenya maaramirraa tawaayidoodhaan nama ta'e addunyaa kanarras naanna'ee barsiisee du'uun kan isaaf hin malle waa'ee cubbuu keenyaaf ni du'e. Humna waaqummaa isaatiinis aangoo du'aa balleessee galataan gara samiitti ol ba'e. Sichis murtoo isa xumuraa saraawwataa laachuudhaaf deebi'ee ni dhufa. Ameen. Waan hundumaa fuula dura Waaqayyoo gooftaan gooftotaa, Waaqayyoo mootiin moototaa biyya keenya nagaa taasisee biyya keenya keessatti nageenya isaa nuuf laatee samiidhaaf lafti kun gubattee kan darbitu dhugaadhumatti uumamni ishee keessa jiranis hundumtuu kan darbani garuu sagaleen isaa baraatii hanga baraatti jabaatee kan dhaabbatu sagalee isaatiin bakka kanatti asitti hunduma keenya waamee bakka kanatti harkisee gara mana isaatitti kan nu fide galanni Waaqayyoof haa ta'u. Baga gammaddan baga Waaqayyootti hin ga'e. Kabajamoo abbaa keenyaa Malaaka Miraat Lubaa Taammiruu Naggasaa, kabajamoo obboleessa keenyaa Faarfataa Daagoon Yohaannis Gomarraa, kabajamtuu obboleettii keenyaa Faarfattuu Bojee Guddinaa, kabajamoo abbaa keenyaa bulchaa mana amantaa kanaa Luba Girmaa Taaffasee, kabajamtoota abbootii koo lubootaa, kabajamtoota obboloota koo daaqonoota Beeteleemiitii hanga Qaraanioo Gulguluu kan deddeebitanii, kabajamtoota tajaajila hafuuraatiin kan na fakkaattan, kabajamtoota abboota, kabajamtoota armoota, kabajamtoota faarfattoota, kabajamtoota daa'imman, kabajamtoota dargaggoota, hundinuu ijoolleen giiftii keenya Maariyaam, Waaqayyo kan jaallatu isinis kan jaallattanii, Waaqayyo kan kabaje isinis kan kabajjanii, maqaa Waaqayyo isa jiraataa bara baraatiin akkam jirtu. Ameen. Maqaan Waaqayyo uumaa keenyaa, maqaan Waaqayyo fayyisaa keenyaa, maqaan Waaqayyo qoricha keenyaa, maqaa kabajamtuudhaaf ulfaattu kan taate giiftii keenya Maariyaamii faana ergamoota isaa qulqulloota isaa wareegamtoota isaa mara faana lafa kanaa kaasee hanga teessoo isaa siree Aariyaamitti ba'aa biiftuutii kaasee hanga lixa isheetti kaabaa kaasee hanga kibbaatti uumama isaa 22 fuula duratti warra argamanii fi hin argamne fuula duratti yeroo hundumaa kan sodaatame kan kabajame nuuf haa ta'u. Dhugaadhumatti sagantaan kun akka hin gaggeeffamneef qormaata baay'eetu ture. Garuu abbaan sagantaa kanaadhaa cimaa kan ta'e, abbaan sagantaa kanaadhaa guddaa kan ta'e, abbaan sagalee kanaadhaa hundaa gochuu kan danda'u, hundumaas dabarsee kan jiraatu, yaa'ii kanaan akka walitti qabamnee dubbii sagalee Waaqayyoo barannuuf nuuf eeyyame. Galanni isaaf hin xiqqaata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Irra deebinee haa galateeffannu. Dhugaadhumatti ammallee galanni hin xiqqaata. Waaqayyoo kana haa galateeffannu. Ameen. Waaqayyo itti tolee, Waaqayyo jaallatee faaruu ergamoota isaatii kan Suraafeel sa'aatti 24 guutuu boqonnaa tokko malee galata isaaf dhiyeessanii kan abbootii keenya qulqullootaa wareegamtootaa tolootaa kan fudhate Waaqayyo fuula ifaan kadhannaa keenya ilillee keenya faaruu keenya Waaqayyo nuuf haa fudhatu. Egaa guyyaa kaleessaa akkuma dhumneeni akka iyyama Waaqayyootti sagaleen Waaqayyo jireenya namaaf kennaa. Sagaleen Waaqayyo du'a nama oolchaa. Sagaleen Waaqayyo gara badiisaa irraatii gara mootummaa Waaqayyootti nama qajeelchaa jennee jalqabnee galgalammoo yookaan waaree boodammoo mul'ata Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 2 jalqabnee oobdii mana Waaqayyo hin safarinii kibbii mana Waaqayyo keessa hin safarinii waggaa 3dhaaf ji'a 6dhaaf dabarfamee ormootatti laatamaa jennee akkaataatti biyyi lafaa qulqulluutu kaleessa laallee turre. Har'ammoo barumsi keenyaa waa'ee fayyina keenyaa kan taate dhugaadhumatti biddeen jireenyaa dhiyeessee kan nuuf laatte. Waa'een ishee gaafa barsiifamu ergamoonni Waaqayyoo samiirraa gadi bu'anii warri ilfaa ilaafaat warri ta'anii sagalee giiftii Maariyaam waa'ee dubaroo Maariyaam dhaggeeffachuudhaan samiirraa kan gadaar ca'anii waa'een dubaroo Maariyaam irra deddeebi'amee yoo dubbatame irra deddeebi'amee yoo barsiifame waa'een giiftii keenya Maariyaamii kan nama nuffisiifne waa'ee haadha keenyaa qulqulleettii dubaroo Maariyaam waliin baranna. Mata dureen barumsa keenyaa yaa dubaroo maal maalitti si fakkeessinaa? Yaa dubaroo maal maalitti si fakkeessinaa? Qiddaasee giiftii keenya Maariyaamii lakkoofsa 29. Egaati yaa dubaroo maal maalitti si fakkeessina jedhee kan dubbate
Abbaa Hiriyaaqoos nama biyya Misir keessaa moo bakka Biinsaa jedhamtutti kan dhalatanii Abbaa Hiriyaaqoos nama jedhamanidha. Egaati Abbaan Hiriyaaqoos giftii keenya maaramiidhaan maalitti si fakkeessina yaa dubaroo uumama kamitti si fakkeessina dhugaadhumatti saragaallaa Aminaadaabitti si fakkeessinu dhugaadhumatti Tsillaati Museetti si fakkeessinu dhugaadhumatti gonfoo Solomoonitti si fakkeessinu dhugaadhumatti dunkaana Abrahaamitti si fakkeessinu dhugaadhumatti hubboo Elsaa'itti si fakkeessinu erga jedhee booda kun hundumtuyyuu fakkeenya siidhaaf hin ta'ani garuu akka barumsa mucaa namaadhaaf ta'uudhaaf waa'ee keetti hin qabne barsiisuudhaaf malee siin eenyutti fakkeessinaa dhugaadhumatti Waaqayyoodhaan gaditti kan akka kee kabajame eenyudha Waaqayyoodhaan gaditti akka kee ebi nama qaqqabu eenyudha ati garee warra Suraafeel warra Kirubeeliidhaan ni caalta ati hangafoota Phaaphaasotaa ni caalta ati hangafoota lubootaa ni caalta kanaadhaaf iyyuu durbo maalitti si fakkeessinaa jedhe Abbaan Hiriyaaqoos. Egaa Abbaan Hiriyaaqoos seenaa isaanii gaafa deebinu seenaan isaanii baay'ee nama gaddisiisa. Abbaan Hiriyaaqoos dhugaadhumatti abbootiin keenya waan gurguddaa sadiidhaaf isaa oliidhaan daabiloosiin kan injifatanii. Daabiloosiidhaan waan gurguddaa sadiif isaa oliidhaan kan injifatan keessaa tokko sorganummaadhaan gadi jechuudhaan seexana kan ittiin injifatanii Abbaan Hiriyaaqoosis daabiloosiidhaan kan isaan ittiin injifatan gadi jechuunidha. Tajaajila isaanii keessatti hojii wangeelaa hojjetan keessatti qiddaasee isaanii keessatti kadhannaa isaanii keessatti nama baay'ee gad turan. Isinis kiristaanota mana Waaqayyoo keessatti yagguu tajaajiltan gadi jedha. Gaafa tajaajiltan tajaajila kanaadhaaf nama gahaa miti jedha. Gaafa mana Waaqayyoo keessatti waan gaarii hojjetan lakki hojiin kun koo miti hojiin kun kan Waaqayyooti jedha. Gaafa sana Waaqayyo kennaa ajaa'ibaa kennaa isaa sadii hanga hin qabne daddabalee isiniif laata. Gaafa kana Abbaan Hiriyaaqoosis dandeettii nama hin qabne turan. Dandeettii nama hin qabne turan garuu kadhannaa isaanii ilaalanii sorganummaa isaanii ilaalanii amantii isaanii ilaalanii monoksoonni gadaanii yookaan kawwaala Gibsi keessa jiraatanii abbaa keenya Abbaa Hiriyaaqoosiidhaan hoogganaa keenya nuuf haa ta'u akkasumas immoo kadhannaa nuuf godhaa waa'ee cubbuu keenyaa Waaqayyoon nuuf kadhataa namni kun amantiitti cimaadha namni kun amantiitti gaadhaa jedhanii isa muudanii akkuma muudan garuu qormaatatti baay'isan biyyi lafaa kun yeroo tokko sin jaallattee biyyi lafaa kun yeroo tokko kabaja isiniif laattee biyyi lafaa kun yeroo tokko immoo sin salphisti biyyi lafaa kun yeroo tokko waan biyya lafaa taateedhaaf yeroo tokko gara isheetti sin qabdi gaafa isheen faayidaa isheedhaaf waan isheen yaaddu gaafa sin guutuudhaaf gaafa sin diddan immoo sin jibbiti gaafa kana Abbaa Hiriyaaqoosis namni dadhabaan kuni namni dandeettii hin qabne kuni akkamittiin nu hoogganaa jedhan irratti gungumuutti ka'an maaloo kiristaanotaadha mana Waaqayyoo keessa dhaabbattanii abbootiin yeroo tajaajiltanii barsiisonni wangeelaanii lallaboonni wangeelaanii warri faarfattanii maaloo abaluun dandeettii hin qabdu isheen hin jedhina. Hojiin Waaqayyoo ajaa'ibaa. Hojiin Waaqayyoo kennaan Waaqayyoo dinqiidha. Akkaataan itti abbootii keenyaadhaaf kennaa ture. Yookaan fudhanne abbaa Goorgis nama lammii gaasichaa kan ta'anii biyya gaasichaa kan ta'anii yookaan fudhanne qulqulluu Yaarediidhaan yookaan fudhanne giftii keenya maaramiidhaan ogummaa guddaan beekumsi guddaan kennaa guddaan isaaniidhaaf kennamee sadarkaa addunyaa mararratti hojii isaan hojjetan yaadatamaa jira waan ta'eef jechaadha. Gaafa Waaqayyo waa gochuudhaaf jedhu sababa qaba. Sababa malee waan godhu. Gaafa kanaadhaa gimboot gaafa tokko yookaan caamisaa tokko liidataa giftii keenya maaramii irratti guyyaa har'aa Abbaan Hiriyaaqoos qiddaasee galee haa qaddasu. Gimboot gaafa tokko yookaan liidataa durboo maaramii irratti qiddaasee galee haa qaddasu. Nama kanan ilaallaa nama kanan sakattaaraa jedhan. Namni dandeettii hin qabne kun akkamittiidhaan qiddaasee qaddasuu danda'a jedhan. Qiddaasee bara sanaa keessaa immoo qiddaasee duuka buutotaa duwwaa beeka turan jaarsi. Gaafa kana Abbaan Hiriyaaqoos gaafa isaan seera qulqulleessaa seenanii gaafa isaan galanii firee qiddaasee irra gaafa ga'an masaafa qiddaasee harkaa fuudhan abbootiin. Masaafa qiddaasee harkaa fuutan gaafa isaan harkaa fuutanii sallaatii Waaqayyoo fuuldura dhaabbatee galagalee imimmaan isaa dhangalaasee akkas jedhe yaa durboo maaraa mammatee kanan si jaalladhu eessa jirtaa? Haadha gaafa rakkinaa
mucaa kee fayyisaa addunyaadhaa guyyaa 1,200 bara rakkinaa bara dhiphinaa sana keessaa dugda kee irra kaa'attee gara Gibxitti kan godaante Gibxi maarama mateessa jirta. Wayyuu rakkinni bara sana akkan si mudate kattaawwan baraa Gibxi keessaadha. Rakkinni baraa Gibxi keessaadha shiftootaatiin kan doorsifamte hanga Qaraaniyootti mucaa kee wajjin kan turte haadha gaafa rakkinaa eessa jirta jedhanii mimmaan isaanii dhangalaasanii bu'anii. Dhugaadhumatti Gibxiin keenya maaramiin warra guddaa ishee jaallatan guddaa jaallatti. Gibxiin keenya maaramiin warra guddaa ishee kabajan guddaa kabajji. Gibxiin keenya maaramiin warra guddaa isheetti dhiyaatan guddaatti dhiyaatti. Kanaaf abbaan Hiriyaaqoos qiddaasee isaanii lakkoofsa 9 gubbaarratti yaa maaramii sababa si jaallannuuf qabna kan isaan jedhani. Gaafa isaan akkas jedhanii Gibxiin keenya maaramiin fuula ifaanii fuuldura isaanii dhuftee dhaabbatte galanni Waaqayyoof haa ta'u. Obboleessa koo, obboleettii koo, abbaa koo, harmee koo gaafa rakkattanii gaafa dhiphattanii gaafa namni isin irratti ga'u gaafa qormaan isin irratti baay'atu gaafa gidiraan isin irratti baay'atu gaafa rakkoo baay'een gubuu baay'een isin mudatu gaafa nama isin gargaaru dhabdanii gaafa fira isiniif dubbatu dhabdanii gaafa obboleessa dhugaa dhabdanii gaafa obboleettii dhugaa dhabdanii gaafa abbaa dhugaa dhabdanii gaafa lammii dhugaa gaafa dhabdanii harmee Waaqayyoo eessa jirta jedha. Haadha Yesuus Kiristoos, haadha Adonaayi, haadha Elshaadaay eessa jirta Gibxi maarami jedha. Amma nuti Gibxi maarami waaqessina miti. Addunyaan garuu akkasuma jetti harmee Waaqayyoo ta'uu isheedhaaf kabaja dhiyeessina. Ati uumaadhaan gadi, ati uumaa keenya Sillaaseedhaan gadi, uumama hundumaan immoo olii jenna. Maarree nama ta'ee Gibxi keenya maarami malee abidda garaatti kan baate eenyu? Waaqayyoodhaan ijatti ijaa fi ijatti kan ilaalle barruu isheetti kan baatte gadameessa ishee keessatti kan murtaa'e haadha keenya Gibxi maarami malee eenyu? Ergamoonni Waaqayyoo amma irratti Sillaasee fuula isaa keessa ilaalle. Amma sa'aatii ammaatti Sillaasee fuula isaa keessa ilaalle koochoo isaanii lamaaniidhaan ija isaanii golganii koochoo isaanii lamaaniin miilla isaanii haguuganii koochoo isaanii lamaaniin immoo daangaatti hanga daangaatti balali'u jedhee raajaan Waaqayyoo kan ta'e Isaayyaas kitaaba raajii Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 1 gubbaa 1 hanga 8tti caafamee kan jiru isaan iyyuu Sillaasee uumaa keenya ilaaluu hin dandeenye. Ija isaanii haguuggatu jechuun nuyi dandeenye ilaallu jecha. Miilla isaanii haguugu jechaan immoo nuyi dandeenye fuuldura keenya dhaabbannu ulfina keedhaaf gajjenne jechuudha. Garuu Gibxi keenya maaranii malee abidda garaatti kan baate eenyu? Gibxi keenya maaranii malee samiidhaa fi lafa kanaa akka ishee walitti araaramtu taate kan ta'e karaa durbee maaranii malee eenyudha? Kanaadhaaf Gibxi keenya maaramiin bukkee dhuftee dhaabbatte. Gaafa abbaan Hiriyaaqoos fuuldura dhaabbattu abbaan Hiriyaaqoos sammuun isaanii haara'ee banamee akkasittiin jette lapheen koo waan gaarii baase, lapheen koo waan gaarii baase, lapheen koo waan gaarii baase. Anis nan dubbadha galata Gibxi Maariyaamii, anis nan dubbadha galata dubaroo Maariyaam, anis nan dubbadha galata harmee Waaqayyoo baay'isuudhaan miti xiqqeessuudhaan jecha irraanfatamuu hin qabneedhaan hin dubbadha dheeressuudhaan miti gabaabsuudhaan jedhan galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gaafa kana warri dhugaadhaaf dhaabbatan abbootii sana keessaa abbaa Hiriyaaqoos warri deeggaran abbootii irratti gungumutti ka'an har'ammoo falaasama mataa isaatii jalqabee. Gaafa isin waan gaarii hojjettan addunyaan qormaata isinitti baay'isti. Hojii wangeelaa keessatti qormaati baay'een jira. Hojii wangeelaa keessatti dhiphini baay'een jira. Hojii wangeelaa keessatti gidiraa baay'een jira. Hojii wangeelaa keessatti gufuu baay'een jira. Gufuun sun garuu maqaa Waaqayyoon hin darbama. Kadhannaa Gibxi Maaramiin hin darbama. Gargaarsa ergamaa Waaqayyoo isa guddicha qulqulluu Mikaa'eliidhaan, qulqulluu Gaabreeliidhaan, Suraafeeliidhaan, Kirubeeliidhaan hin darbama. Sin warri Waaqayyoof ta'a. Gaafa qormaata isinitti baay'atu garuu abbaan Hiriyaaqoos hin callisi. Gaafa kana maalittiin jedharri abbootiin sun? Warri kaan ofiisaadhaan falaasama mataa isaatti uumee har'ammoo maalluun jedha gaafa isaan jedhan isa akkas hin jennaa. Namni ogummaa isaatiin qiddaasee amma kana ga'u dubbachuu hin danda'u. Lakkoofsa 29 irra ga'e immoo yaa durboo maalitti si fakkeessinaa? Maalitti si fakkeessinaa? Warra sila tarreessaa olitti kan isaan jedhanii qiddaasee baay'ee garaa nama nyaatu. Qiddaasee kudhan mana kiristiyaanaa keenya keessa ajaa'iba kan ta'e. Akka addunyaatti immoo yeroo jalqabaadhaaf
Gimboot gaafa tokko mana qulqullummaa kana keessatti qiddaaseen kun kan qaddafame. Sanarraa kaasee abbootiin keenya gaafa ayyaana giftii keenya maaramii qiddaasee kanaadhaa kan qaddasan. Gaafa baatii ji'aadhaa akkasumas immoo ayyaana waggaa irratti qiddaaseen kun kan giftii keenya maaramii kun kan qaddafamu. Sooma bilchataa giftii keenya maaramii keessas kan qaddafamu. Qiddaasee ajaa'iba kana ogummaa isaatiin barreesse. Dhuguma sagalee waaqayyootiin barreesse yoo ta'e. Dhuguma hafuura qulqulluudhaan barreesse yoo ta'e. Abidda keessa buusnee ilaallaa. Yoo dhuguma humna waaqayyooti ta'e bishaan keessa buusnee ilaallaa jedhan. Maaf kana duwwaa ta'e warra du'an irra keenya yoo inni du'aa kaase dhuguma hafuura qulqulluun barreesse. Warra dhukkubsatan irra keenya warra dhukkubsatanis yoo inni fayyise hafuura qulqulluudhaan barreeffamee jennee fudhanna kana irratti mootumaayyuu sirrii miti jedhaniidha. Gaafa kana abidda keessa darbatanii buusanii gaafa kana abiddi danda'e hin baadhu galata dubaroo galata haadha Yesuus Kiristoos hin baadhu jechuun bakkeetti baaste galanni Waaqayyoof haa ta'u. Harmee Waaqayyoo jechuun akkasii. Maarree wangeela Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 27 gubbaa irratti harmati bootee guddatti harmati bootee gadameessi si baatte akkam kan galateeffamedha. Akkam kan galateeffamedha. Akkam kan ayyaaneffamedha jedhamee caafamee jira. Gaafa kanaadhaa lammaffaa immoo bishaan keessa buusan bishaanis galata dubaroon baadhu jechuudhaan waraqata isaanii kukkutuu hin danda'u jechuudhaan kukkutuu duwwaa mitiidha barreeffama kanatti jubuu hin danda'u jechuudhaan bishaanis irra keessatti baatte galata giftii keenya maaramii das nama jedha kiristaanotaa galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf dhugama haadha Yesuus Kiristoos maalitti fakkeessu? Dhuguma waa'ee dubaroo Maariyaam waa'ee maalitti fakkeessanii barsiisu? Sammuu namaan oliidhaan waa'ee maaramiidhaa eenyuun qabanii barsiisu? Waa'ee maaramiidhaa eenyutti qabanii abbaa galeef abbaa hubateef eenyutti qabanii himu? Dhugaadhumatti giftiin keenya maaramii kan giftii maaramii adda. Kanaafidha mogeessichi Solomoonii macaafa fakkeenyaa boqonnaa 31 lakkoofsa 29 gubbaa irratti dubartoonni baay'een turaniiru warri waan gaarii hojjetanis turaniiru ati garuu hunduma isaanii irra caalta jedhe. Maaf akkas jedhe seetan? Saaraan faa waan gaarii hojjetaniiru Ribqaan faa waan gaarii hojjetaniiru harmootiin keenya baay'een isaanii waan gaarii fuuldura Waaqayyootti waan gaarii mana Waaqayyoo keessatti hojjetaniiru garuu ati hunduma isaanii irra caalta. Kabaji kabaja ergamoota Waaqayyootiidhaan oliidha. Kanaaf giftiin keenya maaramii adda. Warra dhukkubsatan irras kaan dhukkubsataas hin fayyise. Warra du'an irra kaan warra du'anis fuudhee dhaabe. Gaafa kanaadhaa hundumtu isaaniiyyuu ajaa'ibsiifatanii hundumtu isaaniiyyuu dinqisiifatanii kun galata harmee Waaqayyoo galata haadha Yesuus Kiristoos dhugaadhumatti hafuura qulqulluudhaan kan barreeffame baay'ee kan nama dinqudha jedhanidha. Dhuguma nama dinqa waa'ee giftii maaramii kan jennes kanaaf. Egaati mee dhugaadhumatti abbaan Hiriyaaqoos yaa dubaroo maalitti si fakkeessinaa jedhe. Sajal qabaarratti abbaan Hiriyaaqoos gaarummaan Abeelsiidha. Abeel namni jedhamu hojii tolummaadhaaf jedhamee ajjeefame hoo Abeel namni jedhamu osoo waan gaarii hojjetu hojii wangeelaa hojjetu dhiigni isaa dhangala'e. Atis yakka tokkoon goone atis badii tokkoon goone atis yakka tokko waan hamaa tokko raawwanne garuu addunyaan kun akkuma Abeeliidhaan dhiiga isaa dhangalaas addunyaan kun si jibbite addunyaan kun si arrabsite jecha dhiigni dhoksaa dubbichaa immoo. Inni gara biraan immoo maal jedhee seetanire ati gonfoo Solomoonidha jedhe. Maal jechaadha ammati gonfoo Solomoon jecha waa'ee kana amma faaruu caalu 3:11 irratti caafamee jira. Akkas jechaan weedduu Solomoon 3:11 jechaadha. Weedduu Solomoon boqonnaa 3 lakkoofsa 11 irratti kan caafame dhugaadhumatti Solomoon mootii Israa'el kan ta'e Israa'eliidhaan bulchaa kan ture Israa'eliidhaan hoogganaa kan ture. Qubeelaa harka isaatti kaatu qaba ture. Qubeelaa kana irratti immoo maqaa Waaqayyootu irratti caafamee maqaa Waaqayyootu irratti barreeffamee ture. Maqaa Waaqayyoo gaafa irratti barreeffamu guyyaa tokko seexanni Daabiloos gaafa qubeelaa kun isarraatii ka'u aangoo isaarra ol qaba. Gaafa kana seexanni sitti naafee qubeelaa isaanii lafa kaa'e jennaan jalaa fudhate.
Daabiloos diina hojii gaariiti. Daabiloos diina hojii gaarii waan ta'eef waan gaarii hin jaallatu. Seetanni walitti qabama keenya, sagalee Waaqayyoo dhaga'uu keenya, dubbii Waaqayyoo barachuu keenya, waa'ee mootii moototaa, jabaa jabdootaa dubbachuu keenya daabiloos hin jaallatu. Gaafa kana maal godhe seetan irree jalaa fuudhee darbatee bishaan keessa buuse. Gaafa sanaa ka'ee Solomoon isa aangoo isaarratti molqame. Gaafa aangoo isaarraa ka'u Waaqayyoon boo'ee kadhate. Gaafa namni boo'ee Waaqayyoon kadhatu, gaafa namni gara Waaqayyootti deebi'u, gaafa namni Waaqayyootti dhiyaatu, Waaqayyo namatti dhiyaatu. Kanaaf Yaaqoob maal jedhe seetanii? Yaaqoob boqonnaa 4 irratti daabiloosiidhaan mormaa innoo isin dhiisee baqataati, Waaqayyootti immoo dhiyaadhaa inni immoo isinitti dhiyaata jedhe. Gaafa kana Solomoonis boo'ee Waaqayyoon kadhatee gonfoo sanaa deebisee argate. Waaqayyoon kenneef. Gaafa kana aangoo isaatti deebi'ee muudama isaatti deebi'ee akkas jechaan dhoksaan dubbichaa maal jechaadha? Solomoon aangoo isaarratti akkuma seetanni daabiloos isa molqee qubeelaa isaa bishaan keessa darbatee buuse. Abbaa keenya Addaamitti, haadha keenya Hewaanitti seetanni itti naafee waggaa 7 ji'a tokkoof guyyaa 17 gannata keessa jiraatanii waggaa 7 ji'a tokkoof guyyaa 17 booda gannata keessaa ba'ee. Abbaan keenya Addaamiin joore hin bo'ee waggaa 5,500 bu'aa kan ture gonfoon Addaamii dhugaadhumatti aangoo isaarraa kan molqame yagiifti maaramsiin deebi'ee. Hidaan Addaamii rakkinni Addaamii mucaa kee fayyisaa addunyaa 3 baadhatte. Laphee kee irratti baattee dugda keetti baattee harma kee hoosistee mucaa kee isa guddiste sana fayyisaa addunyaa nurraa ka'e jechaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dhoksaan dubbichaa jecha xalayyaan daabiloos nurratti barbadeesse ilma keetii nurraa ka'ee jecha. Kanaaf dhuguma dirree maal itti fakkeessina. Karaa adda biraadhaa maal jedhe seetanirree hobboon Elsaasiidha jedhe. Okkotee jecha. Okkotee Elsaasiidha. Lammaffaa macaafa moototaa boqonnaa 2 lakkoofsa 19 hanga 22tti. Bara raajaa Waaqayyoo kan ta'e Eliyaas gara samiitti ol ba'e. Erga raajaa Waaqayyoo Eliyaas gara samiitti ol ba'e booda kaabbaa uffatu Elsaarra buusee ayyaanni Waaqayyoo isarra boqotee humni Waaqayyoo isarra bulee ulfinni Waaqayyoo aangoo isaa Waaqayyoo isarratti mul'isee hojii isaa ajaa'ibaa hojii isaa dinqisiisaa baranni karaa raajicha Elsaa keessa hojjete keessa biyya Israa'el keessatti qormaata hamaan ta'e. Qormaata maaliitu ta'e yoo jettanii bishaan magaalaan isaanii magaalaa bareedduu magaalaa ofitti nama hawwatu magaalaa baay'ee namatti das nama jedhee ofitti nama hawwatu atiraakti kan nama godhu magaalaa akkasii turte. Garuu bishaan magaalaa isaanii nadhaa'e. Bishaan magaalaa isaanii gaafa hadhaa'u harmootiin gaafa dadhabbiin garaa isaaniitti hafu namni tokko mucaan utuu daa'imni garaa isaaniitti nafi hunduma isaaniirraa ba'aa ture. Gaafa kanaadhaa mala malanii kottaa gara nama Waaqayyoo deemna. Gara nama Waaqayyoo Elsaa nama jedhamutu jira. Annee furmaata kanaa gaafanna jedhan. Gaafa rakkinni isinitti dhufu, gaafa qormaanni isinitti dhufu gara mana Waaqayyoo deemnee waa'ee rakkina kanaa, waa'ee qormaata kanaa gaafanna jedha. Anneenis sagalee abbootii keenyaa hojii abbaa qalbii jijjiirannaa koo wajjin haasa'anii waa'ee qormaata kanaa Waaqayyoon gaafanna jedha. Jarris gara nama Waaqayyoo Elsaa gaafa dhaqan Elsaan maalittiin jedhe seetanii okkotee naaf fidaa jedhee soogidda keessa buusanii gaafa soogidda okkotee sana keessa gaafa buusan bishaan sana kaleessa gaddaa harmootii keenyarraati ulfa baasaa kan ture bishaan sun deebi'ee mi'aa'ee bishaan suni annamni isaanii kaleessa summaa'e inni kaleessa xuraa'e sun hin jijjiirame. Atis yamaaramee jireenyi Addaamin nadhaa'ee jireenyi Addaamin moofa'ee jireenyi Addaamin waggaa 5,500 abidda Si'ool keessatti daabiloositti garafaa turetti taphachaa ture. Warra achi keessa jiran immoo kan akka raajaa Waaqayyoo kan ta'e Isaayaas macaafa raajii Isaayaas boqonnaa 64 lakkoofsa 6 gubbaarratti yaa Waaqayyoo maal dhuftee dhalattu? Yaa Waaqayyoo maaliif giftii maaramirraa dhuftee dhalattu? Yoo ati dhuftee dhalattu ta'e yoo ati gara addunyaa kanaatti mul'attu yoo ta'e
tolummaan keenya moofaa baarsaa ta'e jennee bu'aa kan turani. Raajii isaan raajaniin garuu bara sanatti nama fayyisuu hin dandeenye, foon namaarraa malee lubbuu namaa oolchuu kan hin dandeenye. Ati garuu yaa maaramii mucaati garaa keetti baatte kuni, mucaati deesse kuni dhugaadhumatti hundaa gochuu kan danda'u, hundumaa dabarsuu kan danda'u, alfaa omeegaa kan ta'u, jireenya addaam isa xaaressee, jireenya addaam isatu mi'eessee jechaadha. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Jireenya addaam isaan jijjiirame jechaadha. Egaa tiimee giiftii maaram waa'ee fakkeenya maaramiidhaa dhugaadhumatti hiikoo annimtaadha yoo inni baranne jenne dhugaadhumatti akka abbaan Hiriyaaqoos jedhe yeroo nama hundu Yohaannis abbaan wangeelaas maal jedhe? Wangeela Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 25 gubbaarratti sagaleen Waaqayyo keenyaa utuu caafameera ta'e, utuu barreeffameera ta'e, dinqii Waaqayyo keenya hojjete samiidhaaf lafa utuu waraqata ta'anii iyyuu gahan ture jedhe. Utuu waraqata ta'anii iyyuu gahan ture jedhe. Kanaaf waa'ee giiftii keenya maaramii dubbannee fixuu hin dandeenye. Waa'ee fakkeenya giiftii maaramii dubbannee fixuu hin dandeenye. Amma inni gara biraan Sillaatiin Musee siidha jedhe. Sillaatiin Museen Waaqayyo abbaa keenya Museetti Sillaatii tulluu Siinaa gubbaarratti kan itti kennu maaf akkas jedhe? Sillaatiin jalqaba cabee ture. Amma namoonni addunyaa kana keessa jiraatanii qooda dhugaa kitaaba qulqulluu ilaalanii barachuun kan irra jiru. Sillaatiin jalqaba cabeera. Sillaatiin hin barbaachisu. Sillaatii isa lammaffaa sana immoo eessaa fuudhan? Sillaatii lammaffaa kan jedhamte iyyuu giiftii maaramiidha. Sillaatii lammaffaa ishee jedhamte giiftii maaramiidha. Sillaatiin jalqabaa eeyyee cabeera. Garuu hinaaffaa dubbii sagalee Waaqayyoof jedhee cabse. Fakkeenyi Sillaatii warri jalqaba cabanii suni fakkeenya Addaamiidhaaf Hewaaniiti jedhu abbootii. Fakkeenya Addaamiidhaaf Hewaaniiti. Seera ba'uu boqonnaa 34 gubbaarratti, seera ba'uu boqonnaa 34 lakkoofsa 1 gubbaarratti. Karaa adda biraa immoo seera keessa deebii boqonnaa 10 lakkoofsa 1 gubbaarratti abbaan keenya Museen Sillaatii sana lammaffaa hojjechuun isaadha. Ijoollee Israa'el ittiin gaggeessuun isaadha. Har'a immoo naaf isiniidhaan Waaqayyo irra bulee eebbisuusaa, irra bulee eebbisuu duwwaa miti. Qulqulluu kabajamaa fooniif dhiigni isaa kan irratti jijjiiramu. Yeroo abbootiin keenya abbaa tokkichi qulqulluudha, ilmi tokkichi qulqulluudha gaafa isaan jedhan kan irratti jijjiiramu. Sillaatiin lammaffaa suni yamaaramisidha. Yamaarami Sillaatii Museen lammaffaan hojjete siidha jechaadha hiikoon dhoksaa dubbicha. Kanaafidha Sillaatii Musee kan jedhamti isheen. Giiftiin keenya maaramiin. Egaa giiftii keenya maaramiin abbootiin keenya waan baay'ee argataniiru. Keessumaa keessatti abbaan Goorgisi namni biyya Gaazixaa kan ta'anii namni lammii Itoophiyaan gadaamii Isxifaanositti maatiin isaanii wareegaan argatanii gaafa wareegaan argatan immoo gara gadaamii Isxifaanositti kennanii turan. Wareega nyaachuun gaarii miti. Wareega mana ofirratti hambisuun gaarii miti. Nama balleessa qe'ee namaa balleessa. Kanaaf iyyuu mucaa kana fuunee mana qulqullummaa kanaaf laanna. Gaafa isaan jedhanii abbaa keenya qulqulluu abbaa Goorgisi Gaazixaadhaa fi gaafa isaan gadaamii galan barumsi galuu fidi. Barumsa qabachuu dadhabe sammuu isaanii. Gaafa kana warri achi keessa jiran maal ittiin jedhanii as keessaatii baasaa, as keessaatii baasaa, as keessaatii baasaa dhaqaa barnoota ammayyaa barsiisaa. Amma jarri dubbii hafuuraatu hin galleen malee hafuuraa hin galleetiin ammayyaa galaafi. Waa'een inni Yerusaalem ishee qulqulleetti yoo sammuu isaanii qabachuu dide addunyaan qabata. Addunyaadhaaf hin galu. Addunyaan hin hubattu. Gaafa kana isaanis mee gara barnoota addunyaa kanaatti deebisnaa jedhaniitoo maatii isaaniitti himan. Abbaan isaaniidha Isaa. Ani nama kana mana kootti fudhadheen galu. Ani mucaa kana fuudhee mana Waaqayyoof kenneera. Mana Waaqayyoodhaaf kenneera. Waaqayyo akka jaalala isaatii haa godhu jedhan. Isinis gara Waaqayyo akka jaalala isaatii haa godhu jedha gaafa waa gootan. Barattoonni barnoota addunyaa isinii galuu dide immoo giiftii maaramitti bu'aa. Barnootni hafuuraa yoo isiniidhaaf galuu dide waa'een kadhannaadhaa waa'een deddeebiidhaa harmee Waaqayyo laphee koo akkan gara mana Waaqayyootti deddeebi'uudhaaf haadha Yesuus Kiristoos na gargaari jedha. Mucaa kee fayyisaa addunyaadhaaf kadhadhu jedha. Gaafa kana gaafa isaanii ari'uudhaaf gaafa jedhan hin gaddani. Utuu isin ta'e maal jedhu? Utuu isin ta'e maaltu isinitti dhaga'amu? Utuu isin ta'e akkam gootu? Gaafa kana mana barumsaa sana keessa gaafa isaan ari'uudhaaf jedhan
baay'ee bu'anii gaddanii gara bakki haadha keenya Gibxi maaramii fuula dura dhaabbatanii bu'anii jilbeeffatanii kadhachuutti ka'an. Gaafa kana Gibxi keenya maaramiin yaa maaramii ana mucaa kee maaf nama dadhabaa na goote maaloo kadhannaa keenya gargaari jecha namoota kanaas kadhannaa keetiin afaan isaanii irraa qabsiisi. Kadhannaa keetiidhaan dinqii keenaaf hojjedhu maaloo harmee Waaqayyoo gaafa jedhan Gibxiin maaramaa dhifaadha ijoollee ishee warratti dhiyaatan warra kabajan isheen silaa maqaa ishee waamna yeroo kamitti jedhu bukkee jirti waan ta'eedhaaf dhuftee fuula ifaadhaan isaan dura dhaabbatte galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gaafa kana yaa mucaa kun gaddin imboyin maaliif boossa ammatti kanatti dadhabaa taate Waaqayyo sin dadhabaa godhee inni kosi uumuudhaaf miti. Hojii Waaqayyoon ajaa'ibsiisaa, hojii Waaqayyoon dinqisiisaa, hojii Waaqayyoon namatti tolu inni haa mul'atuudhaaf mucaan kosii fi akkasittiidhaan si uume. Amma kaasee garuu kadhanne mucaa koo kadhadheera. Mucaan koo waan nutti hime nama kamiidhaaf iyyuu nagaa. Mucaan koo yeroo kamitti dhugaadhumatti ilmi koo fayyisaa addunyaa kan ta'e addunyaa kana kan fayyise. Walakkeessa addunyaa kanaa qaraanii irratti kan fannifame. Ardii Eshiyaa keessatti biyya Israa'elitti kan fannifame. Mucaan koo nama isa barbaadatan kamiidhaan itti dhiyaata. Kanaafiyyuu sa'aatii ammaa kanaa kaasee sammuun keessi banameera. Seenaan kee jijjiirameera. Kaleessa gada dadhabaadha siin jedhan amma garuu jireenyi kee haareffamee warra si barsiisan caalaattiyyuu sagalee Waaqayyoo akkati barreessituuf ogummaan siif kennameera jette Gibxi maaramiin galannaadha kanaadhaaf haa ta'u galanni kabajni keedhaaf haa ta'u. Kanaafuu qulqulluun Phaawulos Roomee boqonnaa 13:6-7 kabaja kan ta'uuf kabaja kenniifi. Ulfinni kan ta'uuf ulfina kenniifi. Waaqessuun kan ta'u immoo waaqessaa. Jilbeenfachuun kan ta'u immoo jilbeenfadhaa kan jedhu waa malee nuyi Gibxi keenya maaramii jaallanna miti. Gibxi keenya maaramii waan jaallannuuf qabu. Abbaan kun erga gaafa sana sammuun isaanii baname akka biyya Itoophiyaatti nama matsaafaa 40 ol barreessanii matsaafaa 40 ol. Kitaabni isaanii ajaa'iba. Waa'ee dubaroo akkaataa isaaniitti barreessan, waa'ee kadhannaadhaa akkaataa isaaniitti caafan, waa'ee kitaabilee isaan barreessan baay'ee kan nama ofitti hawwatu, baay'ee yeroo dubbisan laphee namaatti kan bu'u, baay'ee ajaa'iba. Egaa Gibxi keenya maaramiidhaan dhimmi waa'ee Gibxi maaramii garuu gabaabsee Gibxi keenya maaramiin mee maal arganne? Haadha Yesuus Kiristoosiidhaan inni jalqabaan fidaan karaa addaan nutti dhufe nurraa ka'e. Alayyaan abaarsaa sun Gibxi keenya maaramii karaa Gibxi keenya maaramii mucaa isheen deessee fayyisaa addunyaa nurraa ka'e. Qolaasiyaas boqonnaa 2:14. Qolaasiyaas boqonnaa 2:14. Karaa addaan badii sinitti dhufe karaa mucaa isheetti fayyisaa addunyaa nurraa ka'eera. Amma kanaan booda namni cubbuu hojjetu namni badii balleessu ofiisaaf itti gaafatamu. Fidaan addaan karaa mucaa ishee fayyisaa addunyaa nurraa ka'eera. Nisaan galtu yoo ta'e qalbii keenya jijjiirrattu yoo ta'e qurbaanatti hin nyaattu yoo ta'e ofii keenya hunni. Kanaafuu irra fidaa dammaqaa. Mana Waaqayyootti deddeebi'uudhaaf dammaqaa. Dammaquu jechuun immoo kan walitti qabamanii sagalee Waaqaa dhaga'uudha. Akka kanatti maqaa Waaqayyoof ajajamuudha. Akka kanatti sagalee Waaqayyoo dhaga'anii waamicha dubbii sagalee Waaqayyoo dhaga'anii dhugaadhumatti mana Waaqayyootti dhiyaachuudha. Inni gara biraan abaarsi karaa waan nurraatti dhufe nurraa ka'eera. Galata Gibxi keenya maaramii guyyaa wiixataa 2:. Abaarsi karaa waan nutti dhufe yaa maaramii sirraan nurraa ka'e jedhee qulqulluun Efreem lammii Sooriyaan. Abaarsi karaa waan dhufe rakkinni karaa waan nutti dhufe nurraa ka'eera. Amma rakkina jala sanaa bilisa baaneerra. Amma dhukkuba cubbuu sana jalaa bilisa baaneerra. Yeroo abaarsaa suni yeroo rakkinaa sun yeroo dhiphinaa suni yaa maaramii mucaa deesseedhaan kadhannaa keetiin nurraa ka'eera jedhe. Dhugaadhumatti Gibxi keenya maaramii nurraa ka'eera. Karaa adda biraa karaa Gibxi keenya maaramii waadaa cimaan waadaa guddaan Waaqayyo bukkeetti nuuf kennameera. Faarsaa Daawit 88 cubaa keessatti immoo 89:3. Warran filadhe wajjin kakuukoon seene warran isaaniin barbaade warra na jaallataniidhaaf kakuukoon seene
Isaan keessaa qabu giftii maaramii. Kan giftii keenya maaramii gitan qabu. Karaa adda biraa karaa giftii keenya maaramii qulqulloonni Waaqayyoo akka isaan jabaatanii wareegaman, akka isaan amantii isaaniitti jabaatan, akka isaan galma gurguddaa ga'an addunyaa mararratti akka isaan yaadataman ta'eera. Amma abbaan Iraaqos gaafa barsiifan waan giftii maaramii biraa nafu. Gaafa qulqulluu Yaareed namni biyya Itoophiyaan galata giftii keenya maaramii kan baay'ifaa kan barreesse. Waan amma dubbachaa jirru kanatti immoo yeedannoo kan itti godhe abbaan Iraaqos kan inni isaan barreessanii qindaasii isaaniitti iyyuu immoo galata giftii keenya maaramii qulqulluun Efreem barreessetti kan yeedannoo itti godhan yeedannoo sana dhaggeeffannu kan qulqulluu Yaareed yeedannoo isaa bara 500 keessa kan itti baase Afuura qulqulluun gara samiitti ol fudhatamee deebi'ee ergamoota Waaqayyoo irraa baratee yeedannoo kan itti baase. Kennaan kun gaafa waa'ee isaanii barsiifama, waa'ee giftii maaramii barsiifama. Waa'ee giftii maaramii biraa nafu, waa'ee darbee Waaqayyoo haadha Yesuus Kiristoos sigandii tokkodhaaf biraa nafu. Kanaaf nuyi giftii keenya maaramii jaallanna. Kanaaf nuyi giftii keenya maaramii barbaanna. Karaa adda biraa kennaan nuuf kennameera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 21. Yohaannis abbaa wangeelaa, Yohaannis abbaa ergaa, Yohaannis abbaa mul'ataa, barataa iccitii kan jedhani. Barataa iccitii kan jedhani. Haadha Yesuus Kiristoos immoo baay'ee kan jaallatu. Waggaa 15 giftiin keenya maaramii isa bukkee kan turte. Bakka hunda keenyaa bu'ee, bakka hunda keenyaa bu'ee, bakka ijoollee addaa hundumaa bu'ee. Qulqulluu Yohaannis giftii keenya maaramii fuudhee galeera. Gooftaan keenyis ilaa harmee kee, ilaa haadha kee jedhee. Haadhi giftiin keenya maaramii Yohaannisiidhaaf haati haadha taate. Anaaf isiniidhaaf isaadha. Maali warra harmootii keenya warra nu hangafaniin iyyuu harmee jennee isaanii kabajnaaf giftii maaramii immoo waan ergamoota hin dandeenye. Waan qulqulloonni hin dandeenye uumamni kam hin dandeenye. Isheen garuu qulqulloota hundumaarraa qulqulleetti, ergamoota hundumaarraa obboleetti ergamootaa kan jedhamte. Obboleetti ergamootaa immoo maaliif jedhamte? Maaf jedhamte? Galata maaramii gubbaa irratti qulqulluun Efreem barreesseera. Obboleetti ergamootaa giftii maaramii kan jedhamtee fi ergamoonni Waaqayyoo obboleessa yookaan dursaadhaaf itti dhufaan qaban. Akka godhaaf akka geessan dursaa yookaan quxisuun qaban. Garuu obboleetti ergamootaa kan jedhamte ati yaadni kee akka yaada ergamootaati. Hundaa'uu yaada ergamootaa irratti immoo caalta. Qulqullummaan kee akka qulqullummaa ergamootaati. Qulqullummaa ergamootaa irratti immoo ni caalta jecha dhoksaa dubbicha. Kanaaf giftiin keenya maaramiin obboleetti ergamootaa kan jedhamte. Hangafoota phaaphaasootaa olitti kan kabajamte. Haadhi Yesuus Kiristoos, haadha Adonaayi, haadha Elshaadaayi kan taate giftii keenya maaramii nuti kanaaf jaallanna. Bakka hunda keenyaa bu'ee Yohaannis fuudhee hunda keenyaaf haadha taatetti waan ta'eef. Kanaaf nutis giftii keenya maaramiin harmee keenya haadha Yesuus Kiristoos jedhe. Karaa adda biraa immoo qulqulluun Daawituu barreesseera. Faarsaa Daawitii 85 yookaan 86 gubbaa irratti maal jedhe? Namni haadha keenya Tsiyoon jedha. Namni haadha keenya Tsiyoon jedha. Ishee keessaas immoo namni dhalateera jedhu. Tsiyoon kan jedhamte giftii maaramii jedhamu. Hiika gurguddaa afur qaba waan ta'eef Tsiyoon. Nama kan jedhame mucaa ishee Fayyisaa Addunyaadha. Tawaayidoodhaan nama kan ta'e. Egaati waa'ee durboo maaramii gaafa inni barsiifamu anaadhaaf isinii miti. Ergamooti Waaqayyoo samiirraa gad harca'anii barachuuf deemu. Samiirraa gad harca'anii waa'ee dubaroo maaram gaafa inni barsiifamu samiirraa gad harca'anii waa'ee giftii maaramii barachuuf deemu. Har'as yoo barsiifame, boris yoo barsiifame, hanga dhuma biyya lamaatti yoo barsiifame waa'ee giftii maaramii waa'ee mucaa isheetitu biraa nafu waan ta'eef akkamitti yoo jettanii bara qulqulluu Yohaannis afaan warqee ture keessa mootii Arqaadiyoos nama jedhamutu ture. Mootichi Arqaadiyoos namni jedhamu wangeela Maatewos boqonnaa 1 lakkoofsa 25 gubbaa irratti hanga ilma ishee hangafa deessutti Yoosef isheen barre ture. Waa'ee ishee Yoosefidhaaf hin galle ture jedhamee caafamee jira. Gaafa kana Yihuudoota Miqqayyoota shakkitoota gaafate mootichi Arqaadiyoos namni jedhamu. Gaafa kana maal jedhanii hiikanii? Hiika dogoggoraa andimtaadhaan osoo hin hiikin tiwuufiitii abbootiidhaan osoo hin gaafatin akkas jedhanii dogoggora hiikanitti himan.
hammashen ilmashen gabadeessutti Yoosef hin barre jechuuni maaramii erga Kiristoos hin deessee booda haadha manaa Yoosef jedhamteetti. Kanaaf iyyuu maaramii Yesuus Kiristoos hidhaan alatti Yesuus Kiristoos hidhaan alatti mucaa qabdii jedhaniitti himan. Gaafa kana mootichi Arqaadiyoos laphee isaa manuu didi. Gaafa kana namoota gaafatee waa'ee kanaa laallee jedhe. Waa'ee kanaa laallee itti jedhaniitti himan. Yohaannis Afawarqi jira. Yohaannis Afawarqi namni ajaa'ibaa, namni dinqisiisaan sagalee Waaqayyoo gaafa inni barsiisu ergamoonni Waaqayyoo ta'anii kan isa dhaggeeffatan waa'ee isaa kan ajaa'ibsiifatan namni akkasii jira. Kanaaf Yohaannis Afawarqi si waamnaa jedhan. Gaafa kanaadhaa monokseen maqaan isaanii Maardaar namni jedhamu immoo holqa keessatti galanii jiru. Maal jedhan seetan irree monokseen kun immoo yaa Waaqayyo amma bakka kanaatti hin ba'u. Yaa Waaqayyo bakka kana gadhiisee ani hin deemu. Bakka kana keessa amma fonkoodhaaf lubbuu koo jirutti holqa kana keessa hin ba'u jedhanii kadhatanii turan. Gaafa kana Yohaannis Afawarqi gara Gibsii deeme. Gaafa inni deemu ergamoonni Waaqayyoo warra akka tiifuu bokkaadhaa ilfa hidhaafaatu warri ta'an samiirraa gad harca'anii gaafa isaan balali'aa gara dachee Gibsitti gaafa isaan deeman monokseen kun argee eessa deemtu yaa hojjettoota Waaqayyoo fuulli keessan akka biiftuu kan ifu jedhee gaafate. Isaanis akkas jedhani sagalee Gibxii maaramii akka dammaa kan mi'aawu waa'een dubaroo maaramii kan hin quufamne Yohaannis Afawarqi irraa dhaga'uuf deemna jedhan galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Nama dhibaa hojii Waaqayyoo kana ergamooti Waaqayyoo waa'ee Gibxii maaramii dhaggeeffachuuf deemu addunyaan garuu Gibxii maaramii jibbiti. Addunyaan Gibxii maaramii jibbiti akkamittiin mucaa ishee jaallatti. Addunyaan Gibxii keenya maaramii jibbiti akkamittiin mucaa isheen immoo na fayyisa jetti. Maal akkamittiin arrabi kana dubbatu. Ergamooti Waaqayyoo garuu waa'ee Gibxii maaramii dhaga'uuf deemnaa. Yohaannis irraa waa'ee Gibxii maaramii akkaataa inni itti dubbatu waa'ee Gibxii maaramii ajaa'ibsiifachuudhaaf dinqisiifachuudhaaf deemna jedha. Gaafa kana Yohaannis akkas jedhe. Gaaffii kana waan isin yeroo kan shakkitoonni warri namanni isin gaafatu. Akkas jedhe Yohaannis hiike. Amma bifa ishee hin barre kan jedhame eeyyee Gibxii maaramiin durbummaadhaan ulfooftee durbummaadhaan deesse. Akkuma raajaa Waaqayyoo kan ta'e Isaayaas kitaaba raajii Isaayaas 7:14 gubbaarratti caafamee jiru. Karaa adda biraa immoo kitaaba raajichi Hisqeel barreesse. Boqonnaa 44 lakkoofsa 1 gubbaarratti Waaqayyo gara ba'a biiftuutti na fide. Balballi sunis bakka bara baraatti cufamtee turti. Namni tolchee hin jiru. Garuu Waaqayyo Israa'el malee sasamiif lafa kana uume malee namni seenee gadi ba'e hin jiru. Jedhee gaafa inni iyya kun dhugaadha. Kun sirriidha. Waa'ee kana amaneera. Garuu waa'ee isa kanaatu naan galle jennaan akkas jedhe. Hin barree Yoosef kan jedhame oksaan dubbichaa yeroo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gadameessa dubaroo keessatti abidda ta'u Gibxiin maaramii isa abidda taatu turte. Gaafa dhisiya tokko gadameessa dubaroo keessatti addaatu isheenis ni addaatti turte. Gaafa inni bifni isaa jijjiiramu isheenis bifni ishee jijjiirama ture. Kanaadhaaf iyyuu Gibxii maaramii hamma isheen Beetlehem Efrataatti mudda 29 Yesuus Kiristoosiidhaan deessutti waa'ee dubaroo adda baafachuu hin dandeenye. Kanaadhaaf iyyuu gaafa sanaa kaasee garuu Gibxii maaramii si'a tokko fuulli isheedhaa diimatee si'a tokko magariisa ta'ee si'a tokko fuulli ishee kan addaatuun dhaabbatee gaafa inni jedhu eeyyee silayyuu nama akkasittiin natti mul'abee amma waa'een dubaroo naaf galeeraa jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mi'a galateeffannu Waaqayyoof haa ta'u. Egaa ammayyaa anis dhugaadhumatti waa'ee Gibxii maaramii utuu waa baay'ee dubbadhee natti tola. Dhugaama dubbachuudhaaf waa'ee Gibxii maaramii otoo naa danda'ama ta'e sa'aatii 24 guutuu bakka kana dhaabbadhee dubbadhee waa'ee haadha Yesuus Kiristoos natti tola. Isinis immoo teessanii osoo dhaggeeffattanii isinitti tola. Garuu abbootiin keenya lafa ilaalanii farda kaachisu haala ilaalanii immoo maal godhu jedhanii waa godhu jedhan miti. Kanaadhaaf isin dadhabsiisu. Barumsi keenya baay'ee isaa bal'inni isaa waaree boodaaf nuuf haa ta'u. Harmee Waaqayyoon jaallattu dhugaamoo yaa'iin kun isinitti toleeraan mee warri yaa'iin kun nutti toleera jettan harka keessan ol qabaa. Mee yaa'ima kana Waaqa walitti nu qabee akka nuti dubbisaa waliin dhageenyu dubbisaa akka waliin barannu sanuuf iyyan yaa Waaqayyo si haa galatu jedhaa.
akka nagaan nu xumursiiste immoo nagaadhaan nu raawwachiisi jedha. Akkuma nagaan nu fidde immoo mana keenyatti nagaan nu galchi jedha. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoon galateeffadha. Egaati akkas jedhe Yohaannis, jireenya koo keessatti kan natti tolu qabeenya addunyaa kanaa miti. Kan natti tolu waa'ee jireenya addunyaa kanaa miti. Gaafa waan gaarii mana Waaqayyoo keessatti godhu, gaafan qabeenya koo hunduma isaa keessaa mana Waaqayyoof kennu, gaafa hirruun jiru hanqinni jiru gaafa inni itti guutamu natti tola. Kanarraan kan ka'es lapheen koo baay'ee gammaddee, kanarraan kan ka'es jireenyi koo natti tole, kanarraan kan ka'es